Ashama hordoftoota chaanaalii yooni yookoo akkam jirtan fayyaa keessanii ani waaqa faagalatu nagaa koodha. Har'as akkuma baratame viidiyoo tokkoon isiniif deebi'ee dhufee jira. Warri yeroo jalqabaaf gara chaanaala kanaa dhuftan Yoonaasin jedhama. Chaanaala kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Sana malee viidiyoo keenya laayikii tuquu, sheerii gochuu, yaadaaf qeeqa yoo qabaattan immoo koomantii jalaan kaa'uu keessan akkuma baratame hin dagatina jechuun barbaada. Egaa yaada isiniif qabadhee dhufetti sun darbu jechaadha. Ko sammuu keessa wanta refresh godhu kan muzanaa sin godhu viidiyoo tokko laalatu wajjin deemnee jechaadha. Turtii gaarii sin faatu. Egaa viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufee jechaadha. Hordoftoota chaanaalii kootii oduuwwan dinqisiisoo sadan tokko wajjin ilaalla jechaadha. Baay'eetu bohaartu jedheetan amana jechaadha. Inni tokkoffaan dubartiin biyya maalii tokko yeroo tokkotti daa'imman 9 argattee jira odeeffannoo koo jalqabaa. Egaa inni lammaffaan jechuudha daa'imni ilkaan wajjin dhalatte guyyaa 12 booda ilkaan ishee ogeessonni fayyaa irraa buqqisaniira jedha. Akkamitti akka wajjin dhalatte hin laalle jechaadha kanas. Egaa inni sadaffaan immoo jechuudha shamarreen of wallaaltee hospitaala seentee jechaadha. Mucaa intalaa wajjin of bartee jedha odeeffannoo keenya sadan kana fakkaatanii hanga xumuraatti faana ta'a jechuun afiirraa kootii turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaa hordoftoota chaanaalii kootii odeeffannoo koo jalqabaatti gaafan darbu jechaadha. Maalitti dubartiin waggaa 25 al tokkotti daa'ima 9 deessee jedha. Egaa daa'imman 9 dubartiin biyya maalii umrii gana 25 haliiman dheengadda deesse haala gaariirra jiraachuu hakiimonni himaa jiranii jechaadha. Haa ta'u malee daa'imman kunneen meeshaa ho'a kennu keessa ji'a 2 hanga ji'a 3 turuu akka qaban daayirektarri kiliinikicha iddoo isaanitti dhalatanii ibsa kennaa jiru jechaadha. Egaa daa'imman kanneen keessaa 5 dubara yoo ta'an 4 ammoo dhiiradha jechaadha. Yeroo dhalatan giraama 500 hanga kiloogiraama 1 ulfaatu jedhamaa jira. Haliiman daa'ima 9 kana yeroo deessu kanatti doktoroonni 10 fi hakiimonni garaagaraa 25 irratti hirmaatanii jiru jedha odeeffannoon keenya. Altiraasaawundiidhaan akka ilaallamtee turte daa'imman garaa ishee keessa turan immoo 7 jechaa jiranii. Egaa maalitti dubartiin waggaa 25 al takkatti daa'ima 9 deessee jirti jechaadha. Haalli akkanaa addunyaa irratti mudachuun carraansaa baay'ee xiqqoodha jedhamaa jira jechaadha. Hordoftoota chaanaalii kootii Ministeerri Fayyaa Maalii Dr. Faantaa Siibii akka jedhanitti dubartiin kun wal'aansa baqaqsanii yaaluutiin deesse jechaa jiru jechaadha. Haliima wayita ulfa turteetti hospitaalota Maalii fi Morookoo keessatti wayita ilaalamaa turteetti torbeewwan muraasa erga hospitaala turanii booda manatti ni deebi'u jechaa jiru jechaadha. Qondaaltonni fayyaa kunneen garee ogeeyyii fayyaa Maalii fi Morookoo akka ajaa'ibsiifachaa jiran ibsanii jiru jechaadha. Haati isaanii haala fayyummaa gaariirra jiraachuu isaanii ibsaa jiru. Daa'imman 7 irraa kan hafe daa'imman 2 biroo jiraachuun tasumaa hin baramne ture jedhamaa jira. Dr. Faantaan Siibii jechaadha akka jedhanitti daa'immanii fi garee wal'aansa fayyaa haadha kanaaf taasisaniin baga gammaddanii kan jedhan Dr. Faantaa Siibii ogummaan dhala namaatiif wayita madda gammachuu ta'uu arguu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru jechaa jiranii jechaadha. Haalli haliimaa wayituma ulfa irraa eegalee qalbii biyya lixa Afrikaa Maalii hawwatee ture. Hooggantoonni biyyattii baay'een itti dhimmamaa turanii jechaadha. Kanaaf bakka kunuunsa isheef mijatu Morokootti akka yaallamtu haala mijeessanii jiru. Maalitti haalli mijatee fi wal'aanamaa kan turte yoo ta'u wayita doktorri addaa barbaadamutti ammoo Morokootti ergamtee turte. Dubbi himaa ministeera fayyaa Morokoo Rashid dubartiin kun daa'ima hanga kanaa hin deessi jedhee eegee hin beeku jechuudhaan AFP'tti himanii jiru jechaadha. Baay'ee dinqisiifannaadhaan guutamanii jechuudha. Egaa odeeffannoon koo jalqabaa kana fakkaata. Odeeffannoo lammaffaatiin darbaa. Egaa odeeffannoo koo lammaffaatti gaafan darbu daa'imni ilkaan waliin dhalatte guyyaa 12 booda buqqifameefi jedha jechaadha. Kunis baay'ee nama ajaa'iba. Daa'imni ilkaan waliin dhalatte guyyaa 12 booda ilkaan ishee wal'aansa fayyaa buqqifameefi jedha. Haati ilsaa jiraattuun biyya UK magaalaa Plymouth umrii kanatti daa'ima ishee yaala ilkaaniif gara wal'aansa fayyaa nan geessa jettee yaaddee akka hin beekne dubbatti. Egaa ogeeyyiin giddugala yaala ilkaanii Seven Trace Isla
namni umrii xiqqaadhaan yaala ilkaaniif isaan bira dhufte akka taate himaa jiru jechaadha. Daa'imman hedduun ilkaan soogiddaa biqilchuu kan eegalan ji'a 6 eegalee ta'us kan ji'a 4 waggaa tokko booda ni biqilchuu jedha. Akka ragaan waldaa Bireetenitti daa'imman 2000 keessaa tokko carraa ilkaan wajjin dhalachuu qabu jechaa jiru. Hidda jabaa waan hin qabaanneef oggas hin buqqa'u jechaa jiru. Ogeeyyiin fayyaa ilkaanii ilkaan akkasii wayita haati harma hoosiftu rakkoo qabaachuu mala jechuudhaan kunis taatee baay'ee nama ajaa'ibu jechuudhaan dinqisiifachaa jiru jechaadha. Ogeeyyiin fayyaa ilkaanii jechaadha. Egaa odeeffannoon koo sadaffaan jechuudha. Shamarreen of wallaaltee hospitaala galte mucaa intalaa waliin of bartee jedha. Odeeffannoo kun xumuraan jechaadha. Baay'ee nama dinqisiisa kunis. Shamarreen dhukkuba mataa cimaa ishee mudateen wal qabatee dhukkubsataa turte. Dhukkubni itti cimuu isaatiin of wallaaltee wal'aansaaf hospitaala galtee jedha. Guyyaa 4 booda yeroo dammaqxutti mucaa intalaa tokko wajjin of argitee jedha odeeffannoon koo. Eebooniin shamarree umrii ishee waggaa 18 taateedha. Magaalaa Oldaan jiraattii dhukkubsataa turte hanga of wallaaltee hospitaala seentutti akka ulfaataate hin beektu ture. Of wallaaltee wal'aansaaf gara hospitaalatti erga galteen booda doktoroonni akka isheen baay'ee dahumsatti dhiyaatte hubatan. Daa'imni ishees gadaamessa ciibsanii ture jedha. Didfeels jedhamu keessatti dhokatee ture. Haalli akkasii kunis waan namoota muraasa mudatudha. Gadaamessi ishee kunis waan karaa dugdaa isheetti naannaweef ulfaa'uun ishee hin hubatamu ture. Laguun ishee itti dhufaa kan ture yommuu ta'u, gadaamessi biroon ammoo guddina daa'ima isheef kan oolu ture jechaadha. Barattuun ispoortiituunis gaafa muddee 6 hirriba yeroo kaatu daa'ima ulfaatinni isaa 7 EBC fi 10 OZ qabdu dahuun ishee hubatamee jechaadha. Isheenis yeroo ulfaatu turteetti miira sochii mucatti garaa keessatti ol deddeebisuu fi laguun hafuu hin argine ture. Waa'ee raajii kanaa haati yeroo jalqabaa mucaa ishee Elodie jechuun moggaastee jechaadha. Taateen kunis injifannoodha jechuudhaan ni salphata. Daa'ima koo arguun waan naaf hin amanamnedha. Abjuu natti fakkaata. Waan qaama koon alatti raawwatame natti fakkaata jetti. Ji'a gurraandhalaa keessa gara barnoota ishee kolleejjii Miidletan itti ni deebiti jechaadha. Kunis baay'ee kan nama dinqisiisudhaa fi baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Egaa hordoftoota chaanaalii kootii viidiyoon asiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Waan hanga ammaatti dhufaan taatanii hordoftaniif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Egaa hanga viidiyoo biraatiin deebi'ee isiniif dhufutti bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jedha. Turtii gaarii.